ውድ የተከበሩና የተወደዱ የሴና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ወይማርፈኮ ረዴማ ገሩ ጆለቲሙ ፈነራዴ መታን አሸማ አከም ጅርቱ ከበጀምቶታ ፍጃረከምቶታ ማቲ ሴና ወይለ ከንታታ እንዲከሰን ናጋ ፈራሪ ዋቂዮ ሰኒፋቶ ጀቻ ጅረ ጅርቱ አነጋ ኮዳ ገለተሳ አራሞም የመዳም ቅመሞች ኮታ ዋንሰት ማቲ Hojii facciisaa yeroo isin dabbaru jiraamiti daddaftanii fixuu kan barbaadan jechuudha. Kan qodaan dhiqumsaan isin rakkisneen isinitti agarsiisa. Haalatti lukkuu hojjetanii na wajjiniin tura. Deeganti kan qopheeffadhee jiru. Dinnichi jira, timaatimiin jira, qaaraan guddaan jira, basanjaaleen jira, shunkurtiin jira, kaarotiin jira. Kan hundumaa miicee eeggan soofee mimmiicee booda maaliin godha beektu? Agus circle gingo san kutadhachuudha. Circle temjaan tokko iyyuu gaafa jedhu isin targamu danda'a maan godhaa. Lamaaninyaam daayira gingo sa hunda kuduraa bakka kanaatti eeggan kukkutee booda wanta wallaaltuudha. Qodaa miicuu zayitii wajjin intina asii bachi taphachuun hin jiru. Mini nama meeqadha kan akka koo qodaa miicuun isin rakkisu jirtu. Dhugaa rabbii baay'ina jibbisiisa. Yeroo duraa kushina keessa waan naafadhu waan ta'eef kanaaf guyyaa tokko nu jiramtiire yeeta abbaatu hojii sana fi gaafa jedhu mukaan mi'oomni seenaa baay'ee mi'aa. Shunkurtas akka kanaatti gingo isaa kukkutaa jechuudha. Shunkurtaan hunduma isaayyuu ageessanitti erga akka kanaatti kukkutee xumuree booda itti deebiin jedha. Turtiin keenya amma dhumaatti nu wajjin haa ta'u nu caqasa. Agartanii akka kanaatti hunduma isaa kukkutee qopheeffadhee booda qodaa qulqulluu ta'etti naqadha. Isaa daara citeera jechuudha. Qaarasti gochuu dandeessu. Qaaraa latti baay'ee seerayyuu xiqqoo shaaguu jedheenidha. Ijoollee isaanis madaamis haala gashatu. Kun hordoftoota koo walitti deebinee jirra. Asitti lukkuu miicee jechuudha. Soogiddaan loomiidhaan antina beektu miti maal jedhama kal jedhu water vinjeredhaan miti ingiliffisa isaa miicee qopheeffadhee kaawwadheera. Sana booda immoo erga akkasitti qopheeffadhee booda in uffatta gaafan jugaantii kana uffachuun jaaladhu. Maaliif iddoo tokkotti hojjettoonni kana uffatanii hojjetu. Natin to'an hojiin asiks. Kanaaf qimamii qopheeffadheen jira. Shunkurtii adii zanjaabila kusbaaraa wajjin qaxamee taa'ee jira. Ashaboon jira, qimamii jira jechuudha. Kan barbaadanidha. Laazim kana jechuun danda'amu qimamii mana keessaa qabdan fayyadamuu dandeessu. Dhugaa achi booda itti naqxaa. Rooppii kee tokko sitti fuutuutti naqattaa. Isa guddaa qabaattanis rakkoo hin qabu. Mana kanaan jiruuf malee. Sana booda immoo kana beektu kuni halluu laata isinii galee banamuun deegga kun halluu laata erga akkasitti qopheeffadhee booda maal gosoota mix wow Nurga dhugaa waaqa lala akka kanaatti lukkuu keessan mix gootanii waliin maktanii fooliin isaan jiru dhugaa rabbii baay'ee dhugaa argitanii akka kanaadha waliin maktu aarifadheen jira. Isin immoo kaa'uu dandeessu daqiiqa sanii filatametti
yaaniitu sa'aatii tokko faa keessaniiti firiijii keessa akkasitti bazzartanii baay'ee tokkoon hin dhugaa hin mi'aa garuu immoo waa hin ariifadhee fi hatattamaan hin godhaaf isa qananiisa boodan hojjedhaaf jechuudha madaamii godhaaf. Sana booda hordoftoota koo kana qabdu sin qadaadii qaba kun ani kana qabaa kun immoo kuduraan sila kukkuteedha jechuudha kanatti ashawwa xiqqoo ishee fi filfil aswadiitti godheera eegga isaanis mix godhee akkasitti waliin kuduraa koo kana akka kanatti mix godhee waliin makeera achi maalin godhaa ግማሽ ጀለ ላ ሰነ ቦደ ሉኩ ፊዴኒ አስረን ተረጋ ሸጣየችው መኮራራ ሺ ባየምኛ ኦጂንሳስ ሞ ባየነ ማን ይፈሩጋ ገና ዘይት ወጅኔኒ ተጨማለቃ ነውርተኒ አገርተኒ ergan kan akkas godhee booda kuduraa koo saafemamu irra keessatti foolii masaan koo fe'ante kuna look this akka kanatti eegan qopheeffadhee booda jechuudha. Eegan haala kanaan qopheessee qadaadii qaba nan qadaada. Jira kun immoo irraan qadaadama. Garuu namoonni arabni baay'ee manaa qabu wanta akkasii jechuudha. Akkasitti qadaadee booda guuza wada gaas jedhama gaa. وانا وجن ترتني كدا قالتهم أما طمرات مو أكن ورفتن أبدين قبل أنا ورفت تكو أكنات تجاسي روتني بودا إذا تكو كاي ورام بانجرا كون غروم باك ما دامي كما كتين بيكو أنا كربت كرابة تين بيكو أجرتني كل فامي كان أرجع كستي بودا دقيقة كلني بودا رفتني مالقوتو hinga galagashitu jechuudha asirratti kan irraan fadhisitti irraan fadhirrooftota koo zayitiitti gochuu qabaatu xiqqooshee yeroo lukkuu sana waliin maktanis qimamiisaa wajjiniin yookaan immoo kuduraa sana zayituunis ta'e zayitii waan qabdan itti waliin makaa xiqqooshee jechuudha sijjammar qodaan akkasiin qabatu garuu saramii kennu jarri akka xaamii kennuufidha malee erga akkas ta'e daqiiqaa 10 booda gaazii keessatti qannastanii hinga galagashitu amma dhumaatti nu hordofaa. Dala akkatni bishaachaa jiru jechuudha kuduraan isaas ta'e kuni gaazii keessatti qannastanii tundaan kun qaata bishaate dhugaa akkaataa kanaan utuma tutturtanii fuutanii kana maal gootu akka tokko rakkamtiin galagashaa hin danda'u kana fuutaniitu wayyoo hin cabe gaazii madaamii rabbi ingala gashitu jechuudha haala kanaan ilaalachaa deemtu jechuudha kan bishaateef hin bishaanne ilaalaa deemtu qaqannasaa deemtu jechuudha abidda saamuu waaw ilaalaa kanatti bishaate amma gaa eegganni bishaatee booda yoo barbaadan daan qodii miifachuu yoo barbaadan kuduraan kun akka jirutti bishaateera amma laala marqameera kuduraa isa qobaatti kaawwattanii saanaa biraatti daanqoo saamuu yookaan lukkuu kana qobaatti buttanii diimeffachuu barbaaddu jechuudha garuu bishaateera dhugaa rabbii ila mususadeera hundi isaayyee yoo diimaa aanan fakkeenyaaf wanta tokko diimaa sasa qarmash nuti tola amma kuduraa kana qobaatti baafadheeni lukkuu kana diimessaa yoo barbaade roozii biriyaanii hojjechuu dandeessu yookaan immoo roozii adii hojjechuu dandeessu maaliif inni sun kuduraa qaba waan ta'eef isaan nyaatu qoshee xuqras madii fi heeditti godhee roozii adii affeelaan jira bukkeetti immoo kunoo
Nyaanni kun nyaata gaarii isiniin jedhaa itti fayyadamaa. Laaqanni keenya irraa kana fakkaata eeladdii kanatti handaafoo eeladdii kanatti ruuzii keenya eeladdii kanatti immoo roobbiif kiyyaariidha. Nyammi.